Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan Waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Hospitaalonni Finfinnee afaan Oromoo wallaaluun dhukkubsattoota balaa lubbuuf saaxilaa jira jedhame jechuun BBC'n gabaasaa qorannoo tibbana ba'e irratti hundaa'uun gabaasaa tokko baasee ture. Nutis gabaasaa kana irratti hundaa'uudhaan qophii qindeeffanne oduutti aansuun isin biraan geenya. Haala godina Walloo yeroo ammaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhu irratti jiraataa tokko waliin gaafii deebii taasisnee xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha amma gara yaala oduu dubbisuutti isin ceesisa. Irra deebiidhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an Waaqonoleeti. Jila Phaaphaasota Sinodosii haaraa muudamaniin wal qabatee deeggarsi bal'aan keessaa fi alaan taasifamaafii jira. Phaaphaasonni Sinodosii haaraan muudaman gara bakkeetti ramadamanitti imala eegalaniif deeggarsi bal'aan hordoftoota amantichaa dabalatee uummata Oromoo bal'aa biyya keessaa fi alaan godhamaafii jira. Akka kanaan jila Phaaphaasota lixa Oromiyaa iddoo itti ramadamanitti bobba'an uummanni bifa akkaan ho'aa ta'een simateera. Simannaa ho'aa jila Phaaphaasootaaf taasifamaa jiru kana irratti hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortodoksii qofa osoo hin taane uummanni Oromoo bal'aan naannoo jiru gamtaan bahuun gammachuu isaa ibsachuun uummanni keenya jaarraa oliif maqaa amantaa kana jalatti geggeessitoota amantaa kana warra sirna amantaa keessaa bahuun amantaa fakkeessanii eenyummaa amantaa keenya keessatti akka hin ibsanne nu dhoowwaa eenyummaa isaanii qofa nutti fe'aa afaan keenya akka barbaannetti amantii keenya akka hin geggeeffanneef dhiibbaa fi dhiittaa adda addaa nurraan gahaa turan jalaa abboota keenya afaan keenyaan amantaa keenya nu barsiisan argachuun bilisa baane hedduu gammanne jechuun gammachuu isaanii ibsataniiru. Haaluma wal fakkaatuun uummanni Oromoo biyyaan ala jiranis deeggarsa isaanii Phaaphaasota muudamaniif ibsa baafachuun ibsataniiru. Akka kanaan gamtaan hawaasa Oromoo biyya Jaarman Sinodosii haaraa hundeeffameef deeggarsa qabu mul'iseen abbaan qeeqee isaa irratti amantaa isaa afaan isaan geggeeffachuun uummata isaa tajaajiluu qaba malee amantaa golgaa godhachuun baraan uummanni keenya weerartootaan qeefii qabeenya isaa lafa isaa saamamuu hin qabu jedheera. Itti dabaluun ibsa isaanii keessatti hordoftoota amantaa kanaa qofa osoo hin taane uummanni Oromoo bal'aan ajandaa amantaa eenyummaa Oromoo walitti hidhatu kana itti dhiyeenyaan hordofuun deeggarsa isarraa eeggamu gochuufii qaba jechuun yaamicha taasiseera. Muudama Sinodosii kanaan wal qabatee falmii fi haasaa yaadaa walii deeggaruu dhabuu mul'ataa jiraachuutu ifa ta'e. Akka kanaan Phaaphaasonni Ortodoksii 3 fi Episoophasootni 25 dhiyeenya muudama fudhatanii Sinodosii haaraa Sinodosoo Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa jechuun hundeessan murtee qulqulluu Sinodosiin hangafa murteessee kufaa gochuun Phaaphaasota 12 irraa aangoo amantaa mulqan. Phaaphaasonni kunneen seeraan ala muudama Episoophasootota raawwataniiru jedhamuun aangoon amantaa isaanii akka irraa mulqamuu fi mana amantaa keessaa akka abaaramanii baafaman qulqulluu Sinodosiin kamisa murtee dabarsee ture kufaa godhaniiru. Inuma
fedhii dhuunfaa fi gareetiin socho'uun abbootiin amantaa dhugaa qulqulluu sinodosii akka hin seenne dhorkaniiru jechuun miseensota qulqulluu sinodosii hangafaa kan ta'an Phaaphaasota 12 aangoo amantaa irraa mulquun abaaranii mana amantaa keessaa akka ba'an murtee dabarsaniiru. Gama biraan Phaaphaasonni qulqulluu Abuuna Saawuroosiin durfaman ibsa jimaata miidiyaaleef kennaniin muudamni Phaaphaasotaa 26 seeraa fi qajeelfama mana amantaa eegee kan raawwatame ta'uu himuun bakka Phaaphaasota 12 amma abaaramanii muudamni biraa akka kennamus himaniiru. Phaaphaasonni duraan muudaman gara bakka ramaddii isaaniitti akka imalamanii fi hawaasni simannaa akka godhuuf waamicha dhiyeessanii Phaaphaasonnis bifa akkaan ho'aa ta'een hordoftoota amantichaa dabalatee uummata Oromoo bal'aa alaa fi keessaatiin deeggaramuun simatamaa jiru. Qulqulluun sinodosii hangafa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo walga'ii atattamaa kamisa taa'een Phaaphaasota hangafa 3 kanneen muudama Episkoopoosota 26 irratti hirmaatan aangoo guutuu kennee fi irraa haquu murtee dabarsee ture. Episkoopoosota 26 keessaa tokko Abbaa Tsaggaa Zaga'ab Addunyaa guyyaa roobii mana amantichaa fi hawaasa ishee dhiifama gaafachuun dilbata episkoopoosummaa isaanii fedhii isaaniitiin haquun dhiifamni isaaniis qulqulluu sinodosii fudhatama argateera. Gama isaaniitiin qulqulluu Abuuna Saawuroosiin muudama sirna mana amantaa haroo bal'aa waldi keessatti geggeeffame ilaalchisee yaada kennaniin muudamichi rakkoo yeroo dheeraa mana amantichaa keessatti amantoota afaan dhaloota isaaniitiin tajaajiluu dadhabuu fi aadaa isaanii irraa adda baafamuu waggoota darban keessa keessumaa Oromiyaa fi naannoo kibbaatti amantoota miliyoonaan laakkaman akka dhaban taasiseef furmaata kennuun kaayeffatame kan raawwatame ta'uu ibsuun isaanii ni yaadatama. Paatriyaarkii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kan ta'an qulqulluu Abuuna Maatiyaas tokkoffaa muudama Phaaphaasota kanaa gocha seeraan alaa eeyyama qulqulluu sinodosii malee raawwatame jechuun taateen guddaan waldaa irratti aggaamame osoo hin eegamin beekamtii sinodosii ala akkasumas marii malee raawwatame jechuun turtii yaa'ii atattamaa kana waaman turan ammas akka gammachuu itti hin qabnetu himama. Hospitaalonni Finfinnee afaan Oromoo wallaaluun dhukkubsattoota balaa lubbuuf saaxilaa jiraachuu qorannoon mirkaneesse. Akka qorannoon hospitaalota Finfinnee keessatti taasifame addeessutti namoonni afaan Oromoo malee hin beekne sababa harki caalaan hospitaalota magaalaa Finfinnee afaan Amaaraan hojjetuuf danqaa afaanii mudatuun dogoggora wal'aansaa hanga du'aa isaan ga'uuf saaxilamutu barame. Magaalaan Finfinnee teessoo biyyaa ta'urraa kan ka'e tajaajilli fayyaa wayyaa'aan giddu galatti kennamudha. Wal'aansa fayyaa olaanaa barbaacha kanneen gara magaalaatti hedduminaan dhufan naannolee biyyattii hundarraa ta'us harki caalaan naannoo Oromiyaa irraa akka ta'e qorannooleen ni garsiisu. Dhaggeeffattoota keenya bal'ina qorannoo kana kan isinii dhiyeessinu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Hospitaalonni Finfinnee afaan Oromoo wallaaluun dhukkubsattoota balaa lubbuuf saaxilaa jira kan jedhame irratti gabaasaa qorannoo tibbanaa BBC'n gabaase nus akka armaan gadiitti kan qindeeffanne isin biraan geenya kunooti. Hospitaalonni Finfinnee afaan Oromoo wallaaluun dhukkubsattoota balaa lubbuuf saaxilaa jira jedhamee jechuun BBC'n gabaasaa qorannoo tibbana bahe irratti hundaa'uudhaan gabaasa tokko baasee ture. Nutis gabaasa kana irratti hundaa'uun qophii qindeeffannee akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina hagamaa itti nu hordofaa. Akka qorannoon tibbana bahe tokko ibsutti sababa hospitaalonni Finfinnee keessa jiran afaan Oromoo hin beekneef yookiin afaan Amaaraa qofaan hojjetaniif namoonni afaan Oromoo qofa beekan danqaa afaanii isaan mudatuun dogoggora wal'aansaan haga du'aaf saaxilamuu qorannoon kun ifa godheera.
magaalaan Finfinnee teessoo biyyaa ta'uurraa kan ka'e tajaajilli fayyaa wayyaa'aan giddugala itti kennamudha. Wal'aansa fayyaa olaanaa barbaachaaf kanneen gara magaalattii heddumminaan dhufan naannolee biyyattii hundarraa ta'us harki caaluu naannoo Oromiyaarraa akka ta'e qorannooleen ni agarsiisu. Qorannoon Dr. Toomaas Makuriyaatiin bara 2019 keessa hojjetame amajjii bara 2021 barruu Prime Scholar jedhamu irratti maxxanfame akka ibsutti hospitaala guddicha Qidduus Phaawulositti dhukkubsataan harki caaluu afaan Oromoo akka dubbatan mul'isa. Ispeeshaalistiin ulfaa fi gadaamessaa Dr. Toomaas qorannoo kan geggeessan muummeewwan wal'aansa hundarra deemuun dhukkubsattoota jiran keessaa hammamtu afaan Oromoo qofa beeka, hammamtu ammoo afaan Oromoos afaan Amaaraas beeka kan jedhu erga sakatta'aniin booda. Akka qorannoo isaanii kanatti dhukkubsattoota 1466 torban tokkotti hospitaalicha dhaqan keessaa dhibbentaan 56.1 kan ta'an afaan Oromoo dubbatu. Kana keessaa dhibbentaan 55.4 kan ta'an ammoo afaan Oromoo malee afaan hojii federaalaa kan ta'e afaan Amaaraa beekanii hin dubbatan jedha qorannoon kun. Faallaa kanaan ammoo ogeeyyiin hospitaalichaa fi kanneen deeggarsa kennan walumatti 463 kan qorannoo kanaan hammataman keessaa dhibbentaan 91 afaan Amaaraa qofaan walii galuu danda'u jechuun BBC'tti himan Dr. Toomaas. Kanneen afaan Oromoo fi afaan Amaaraan walii galuu danda'an dhibbentaa 8.9 qofa akka ta'an ibsameera. Kun kanaan osoo jiruu qorannoon biraa ogeeyyota fayyaa lakkoofsaan 5 ta'an hospitaala magaalaa Finfinnee keessa jiran 6 irratti geggeeffamee dhiyoo kana barruu BMC Health Service Research jedhamu irratti maxxanfame ammoo akka ibsutti hospitaalota 6 qorannoon kun keessatti geggeeffame keessatti rakkoo afaaniin dhukkubsattoota afaan Oromoo malee hin dubbannerra dogoggorri yaala fayyaa gurguddoo fi miidhaa diinagdee gahaa jiraachuu ibseera. Dhukkubsattoonni afaan Oromoo malee afaan Amaaraa hin dubbanne danqaa maaliitu isaan mudate gaaffii jedhuuf qorannoon mata dureen isaa Impact of Language Barriers on Healthcare Access and Quality Among Afaan Oromoo Speaking Patient in Addis Ababa Itoophiyaa jedhuun hojjetamee amajjii 16 maxxanfame akka ibsutti miidhaan sababa afaan Oromoo qofa dubbachuun dhukkubsattoota irra ga'u akka rifaasisaa ta'uu addeessa. Namoota qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa tokko yuunivarsiitii biyya Beeljiyeem Gent jedhamu keessatti barataa digirii 3ffaa kan ta'e Amantii Boruu qorannoo isaanii gosa kwaalitiitiif jedhamu geggeessaniin dhukkubsattoota 27 fi ogeeyyii fayyaa 9 dubbisuu isaanii BBC'tti himaniiru. Kenniinsa tajaajila fayyaa keessatti dhibbentaan 80 kan dhukkubni ittiin adda bahu haasaa ogeessi fayyaa dhukkubsataa wajjin godhu irratti hundaa'eetii jedhu ogeeyyonni qorannoo kana geggeessan. Laaboraatoorii gargaaramnee dhukkuba adda baasnee furmaata kan keenyu dhibbantaa 20 qofa jechuun gahee guddaa kenna tajaajila fayyaa ogeessi afaan dhukkubsataa sana beekuun dirqama ta'uu ibsan. Bakka ogeessi fayyaa fi dhukkubsataan afaaniin waliigaluu hin dandeenyetti wal'aansi kennamu dhibbantaa 20 qofa qorannoo laaboraatoorii qofa irratti kan hundaa'uudha jechuun ogeeyyonni qorannoo kana geggeessan BBC'f himaniiru. Haala qabatamaa Itoophiyaa keessaa yoo ilaalle jedhan Amantiin qorannoon laaboraatoorii barbaachisu gochuuf iyyuu hanqinni akka jiru ibsa. Sababa afaaniin dubbatanii waliigaluun danqameef dhukkubsattoonni dogoggora wal'aansaa isaan mudatu hambisuu dadhabuun rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran qorannoo geggeessaniin bira gahuu dubbatu. Dogoggorri wal'aansaa kun takka takka haga dhukkubsataan lubbuu dhabutti geessuu danda'a. Dhukkubsataan dogoggoraan yeroo 2 yeroo 3 yaala baqsanii wal'aanuuf saaxilamuu danda'a jedhu
ogeessi fayyaa qorannoo kana geggeessan wata BBCf haala qorannoo isaanii himan. Dhukkubsataan afaan ogeessa fayyaa sanii hubachuu dhabuu irraa kan ka'e qorichaa fi gorsa dhibee isaa wal'aanuuf kennamu akka malutti hojiirra oolchuu irratti rakkoo qabaachuu qorannoon kun mul'iseera. Qorannoo isaaniin akka mirkaneeffatanitti kenniinsa fayyaa irratti rakkoo uumuun cinaatti turtii dhukkubsattoonni yeroo isaan hospitaala keessa turan akkasumas baasiin wal'aansaaf baasan illee sababa afaan wallaaluu isaaniin akka itti dabalu dhukkubsattoota hedduu waliin afgaaffii godhaniin mirkaneessuu amantiin BBCtti himeera. Dabalataanis itti quufiinsa tajaajila fayyaa dhabuu fi fedha beellamaafis ta'e wal'aansa dabalataa barbaaduu dhukkubsattoota miidhuus hime. Qorannoo amantiin fa'a hojjetan keessatti ogeessi fayyaa afaan Amaaraa malee hin dubbanne tokko yaada kenneen sababa afaaniin waliigaluu dhabuun dhukkubsattuun tokko wal'aansa baqaqsanii yaaluu yeroo 2 raawwachuu dubbatan. Dubartii rakkoo sombaa qabdu tokkoof wal'aansa baqaqsanii yaaluuf chest tuubii galchanii waan sombarra jiru erga kaasaniin booda chest tuubii sana baasuuf beellama qabatanus yeroon beellamaa sun darbee ji'a 3 booda dhibeen ishee itti hammaatee wayita isheen deebitu yeroo lammaffaaf wal'aansa baqaqsanii yaaluu goonee jechuun dubbata. Dhukkubsattuun kun hordoffii gochuu qabdu inni nuti nama afaan hiikutti fayyadamnee himne gahaa akka hin taane amanne jechuun rakkoo wal dhagahuu dhabuu ogeessa fayyaaf dhukkubsataa dubbatama. Dubartiin biroo dhukkuba itti deddeebi'aa tureef hospitaalota magaalaa Finfinneetti marmaaraa turte ammoo sababa afaaniin tajaajila quubsaa waan hin arganneef deebitee wal'aansaaf akka hin deemne murteessuu himte. Dhibeen koo hammamuu hammaataa ta'u deebi'ee deemuurraa sireerra ciisee du'uu koo naawayyaa jedheen murteesse jechuun himte. Kun marti hospitaalonni Finfinnee keessa jiran namoota afaan Oromoo qofa dubbataniif hagam ulfaataa ta'uu qorannoo kanarraa hubachuun ni danda'ama. Ogeeyyiin qorannoo kanaaf yaada kennan sababa afaaniin wal hubachuu hanqataniif dhukkubsattoonni qoricha qajeelchanii fudhachaa akka hin jirre hubachuullee himan. Afaaniin walii galuu dhabuun dhukkubsataa qofa osoo hin taane ogeeyyii tajaajila fayyaa kennan irrattis dhiibbaa qabaachuu qorannoowwan kun mul'isaniiru. Dr. Toomaas dhimma afaaniin hospitaala Phaawulos irratti qorannoo yeroo geggeessan ofiiyyuu afaan Oromoo beekanii hin dubbatan. Rakkoon afaanii kun ogeessi ogummaa isaan sadarkaa barbaachisutti uummata akka hin fayyinne danqaa waan ta'eef dhiibbaa xiinsammuu qabaa jedhu. Dhukkubsattoonni afaan Oromoo qofa beekan yoo isaan bira dhufan ogeeyyii fayyaa yookiin narsoonni afaan Oromoo dubbatan barbaannee akka afaan nuuf hiikan goonaa jedhu Dr. Toomaas. Dhiibbaan isaa qoricha malu ajajuu irraa qabee hanga nyaata soorachuu qabanii fi hin qabnee ibsuutti rakkoo guddaa qabas jedhan. Kun ammoo kenniinsa wal'aansaa silaa kennamuu malu irratti dhiibbaa uumuu fi sababa kanaan dhukkubsattootaaf yaala malu kennuu dhabuu isaanii himu. Dargaggoo amantiin gama isaan ogeeyyiin fayyaa afaan Oromoo hin beekne qorannoo isaaniif yaada kennan dhukkubsattootni afaan Oromoo malee hin beekne yeroo itti dhufan miira yaadda'uu fi dhiphinaan akka guutaman himuu dubbata. Kanneen afaan Oromoo beekan muraasni ammoo afaan hiikuutti hojii dabalataa hojjechaa akka jiran illee ibsu. Egaan akka gabaasa kanaatti Finfinnee keessatti namoonni afaan Oromoo qofa dubbatan tajaajila fayyaallee argachuu akka hin dandeenye kan ibsame yoo ta'u, qorannoon wal fakkaatu osoo seektaroota hunda irratti gaggeeffamee miidhaan wallaaluu afaan Amaaraa Oromoo irra gahaa jiru akkaan guddaa ta'uu isaati. Furmaanni maali? Dr. Toomaas rakkoo afaanii hospitaala Phaawulos keessatti qorannoon argan furuuf Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota afaan Oromoo waliin ta'uun ogeeyyii fayyaa afaan Oromoo barsiisuuf pirojektii tolchanii turan. Pirojektii kanaan ji'oota 3f barnoonni afaan barsiisuu kennamuu eegalus dhimmichi dantaa siyaasaaf oolfamee akka ta'utti hojiirra osoo hin ooliin
galmas osoo hin gahin hafee jedhu. Rakkoon baajataa ture. Booda ammoo haala siyaasaa tureen pirojektichi ija siyaasaan ilaaluun ture. Booda pirojekticha dhaabuuf dirqamne jechuun dubbatu. Kaayyoon isaa maamiltoota keenyaaf afaan beekaniin tajaajiluu qofa akka ta'e hubatamee osoo pirojektichi itti fufee afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaan biraanis pirojektiin kana fakkaatu osoo naannolee adda addaatti hojiirra oolee yaada gaarii ture jedhu Dr. Toomaas. Barataan digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Jaant amantiin ammoo qorannoo isaanii keessatti wantoota akka yaada furmaataatti ka'an keessaa tokko hospitaalota Finfinnee keessatti ogeeyyii afaanii kan qacaruun akkaan barbaachisaadha. Ogeessi hiika afaaniin kennamuuf ramadamu waa'ee fayyaas, waa'ee afaaniis, waa'ee aadaas kan beeku ta'uu qabaa jedhu amantiin. Dabalataan ammoo afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti afaan hojii hospitaala mootummaa akka ta'uu kan jedhudha. Ogeessonni fayyaa gaafa qacaramanis ogeeyyii fayyaa afaan hedduu beekan keessumaa afaan Oromoo warra dabalataan dubbachuu danda'aniif dursi akka kennamu kan jedhus yaada furmaataa dhiyeessan ta'uu dubbatu. Egaan hordoftoota keenya gabaasa kana irraa akka waa hubattan abdii qabna. Qaamoleen dhimmi kun ilaalu martii keessattuu mootummaan rakkoo hawaasaa kanaaf xiyyeeffannoo laatee rakkoo kenniinsa tajaajiloota kanneen akka fayyaa murteessoo ta'an dabalatee kenniinsa tajaajila roga maraaf qorannoo kana bu'uura godhachuun furmaata qorattoonni kennan kana irratti akka hojjetan saba isaaniif furmaata malu akka kaayan nutis dhaamsa keenya dabarsina. Kanneen qorannoo akkasii deemsisuun rakkoo hawaasni keenya keessa jiru ifa baasuu fi furmaata isaa akeekuu irratti hojjetanis galata qabu jenna. Horaa bulaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya samaayii irra geenye jirra. Innis haala godina Walloo irratti gaaffii fi deebii jiraataa naannoo waliin geggeessine ta'a itti dhiyaadha. Wanti kun ergi jalqabee bubbuleera kana duras nama biraa dubbifneerra haala naannoo keessanii haalli keessa jirtan maal fakkaata? Aniga ana Jillee Dhummuugaa keessatti argama. Tole Jillee Dhummuugaa saala ulfaataa keessa akka jiru numaa quba qabna. Mee amma haalli keessa jirtan maal fakkaata? Maaltu deemaa jira? Nuti gandi keenyas ganda Amaara jala bu'uu miti lafa gammoojjii gama gaxaa nuti karaa Affaritti aanurra jirra. Hoggaa gaaramshaan argamee ni dirmanna. Lolatti oolletu magaalaa.
amma immoo uummanni makalaakaayaadhaa dhufee bigaalaa keessa qubatee gaxarillee ba'anii karaa jaraa ol hin deemne. Kanaafuu silaa uummanni fannoodhaa gubbaa waachuu akkuma qubatetti jira. Karaa immoo meediyaa adda bilisummaa Oromootiin wanni nu godhuu qabdan. Nuti uummanni jiillee meediyaan adda addaa dubbime nu jalaa fuudhee illee kana taate jecha malee warri meediyaa kana jala deemee iyyuus warruma jiillee nyaatu deemu malee warra jiillee waa takka godhuu miti. Ilmaan hiyyeessaa mana jaarratuu dhiifnetti afaarra ciifnu bitatuu dhabneeti sitti qabnu qabeenya ijoollee teenya afaan qabneeti yiitii rasaasaa qawwetti bitataa jirra. Hoggaa rakkoon takka dhufte maal isin gargaarra xiyyiitii isin binna madoo keessan isin wal'aanna ololli kun deemee addunyaan qabeenya ummata isaa akka gowwaa akka keenya harkaa bahamee harkuma nama tokkotti shiinetti badaa jira. Hiyyeessa kana bira dhufee gahutti hin jiru. Kanaafuu nuti wanni meediyaan nu gootan wanni nu gargaaruu qabdan nuti hiyyummaa qabnu wajjin gaasilaa jaalanneeti miti ummata kanaa kan wal lolutti hin jirru. Hoggaa dirqamni nutti dhufe bicha ofirraa deebisaa jirra malee lafaa kaanee diina ummanni kun isaan finna jennee isaan lolutti hin jirru. Kan manni nurraa gubatutti jiru. Kan ijoolleen dhalaa guddaan nurraa dhumutti jiru ummanni Oromoo walloodha. Qaamni biraa meediyaan adda addaa oduu nurraa fuudhuu malee ummata walloo gargaarra jedhee maallaqa walitti qabee balleessuu malee karaa keenyan gargaarsa dhabutti jirra, humna dhabutti jirra, dinagdee dhabutti jirra. Saniifuu qaamni hiyyeessa tahe qaamni qabeenya hin qabne maatii afaan qabeetti rasaasa bitataa jirra. Isitti sila qabnu amma geessifannee harka qullaadha jirra. Meediyaan karaa adda addaatiin addunyaa jala deemee hordofee odoo waan itti deemnu kun isaan itti deemnu saala nagaan fakkaatu haala ulfaataa waan ta'eef ummanni immoo amma waan qabu harkaa fixatee firee waan bitatuun dhabee rakkoon teenya kan nu qabnu tanumaa jechuudha. Lolli hoggaa eegalu magaalaa naannottutti eegale. Jawwaa kan jiru nama rabbaaseefi magaalaa naannottuu sanitti eegalee achirraa qabee haga kunoo kalee malee dhiingadda wanni kun nurraa dhaabbate ammaa ijoolleen qarqara jirtu malkaa bu'uudhaaf lafa bishaan masnoo irraa obaafatte hoggaa dhatte ammaa xiyyiitiin hoftu nu lolaa jira jetti. Ammumayyuu. Qaamni lolu kun akka kana dura gabaasaa argannetti humna addaa Amaaraa yookaan liyyuu haayilii warra jedhamaniif faannoodha jedhama. Ammas kan itti fufee jiru isaanuma moo qaama biraadha? Ummanni hiyyeessaa ummata Amaaraa waliin dubbataa jirra. Qaamni nu fixaa jiru naggaadeedha juutti jira isaanilleeni. Gabareedhaa miti warri wal lolaanii jirru. Gabareen akkaataa itti carraaqan nu dhabne jeeti gaddisaa jira. Addunyaa Oromaa jii, addunyaa ilmaan Oromoo jii, addunyaa Amaaraa jii qaleetti caffatee liyyoolee fi uummanni maqaama fannoo jamamma walitti dacha'eeti kan addunyaa Oromaa nyaatutti jiru boolla banee midhaan uummanni mana ammarraa buqate seeyyee gubbaa waachuu kan jedhamu onarraa baqatan midhaan dachii guuraniiti akkasitti akka magaazanatti kan walitti qabataniiti kan nyaataa jiran irratti caffaraniiti. Hin gallee karaa warraa ofirran deebinee uummanni gabareedhaa. Lola kanarra hajaan qabu keessallee jiru qaamni ummata wallootiif lafaa ka'ee qaamuma hidhataa mootummaati. Qaamuma hidhattoota mootummaatu gocha kana godhaa jira jechuudha. Kaleessallee nama malakkaa bu'ee hoftuudhaan lole jechuudha. Nuti immoo mi'a keenya lafa kaahannee mi'a kararra maffadhaa janii ijoolleen namni mi'aan deemu hin jiru. Magaalaa Makkanna jamtu akka haxaayii kan janiin. Bajaajii guutaniituma gaa meeshaa ofii qabatanii yaa'anii meeshaa isaan ofii lafan keenye. Saniifuu qaamni nu amma sodaataa jirru qaama gabareetii miti qotee bulaadhaa miti jechuu barbaadeeti. Miidhaan dhaqqabe maal fa'i laata lubbuu namaa dabalatee qabeenyi saamamaa gubachaa akka jiru naaf himte. Yoo akka jiraataa naannoo sanaatti odeessa qabaatte akkuma manaaf himaa jirtutti lubbuun namootaa darbe hagam ta'a laata qabeenyiif manni gubate yookaan barbadaa'e yoo odeessa isaa waan argatte qabdaa? Kuni onni ammana jennee lakkaa'uu hin dandeenyu. Magaalaan guddaadha kan Qundee jedhamu manni tokko irratti namni gubate gubbaa waachuu arba waayyuu magaalaan ummanni
hiyyeessaa kee jiraatu ona hedduutu gubatee waan lakkoofsan dandeenyu miti. Gubbaa waachuu kan jedhamu namni illee ona keessa gubatee dhume. Wasan qurqur kan jedhan isaatu akkanumatti gubatee. Ona keessatti gubbaa waacuutti namni torba duraa dhumee taaziyaa nama torba taa'utu jira. Maatii tokko keessaa moo? Maatii tokko keessaa nama torba. Maqaa isaanii haati manaa Halimaa Dagaa jedhamti. Abbaa manaa hin qabdu. Abbaan manaa kana dura moo kan hin qabne moo warra amma du'an keessa jira? Abbaan manaa duraan du'e hin jiru. Ishiidha taaziyaa nama torbaati taa'aa jirti. Ijoollee isheedhaa namni torba kun maatii masheedhaa? Ishiin duute bar maatimaa wajjin itti argamtee duute. Isheenis maatimaa wajjin? Maatimaa wajjin duute nasibiisiiti kan taaziyaa siidha taa'e. Namoonni hedduun akka lubbuudhaan darban illee amma duras namni dubbifne nuu kaasaniiti turan. Egaa maatii tokko keessaa namni torba gaafa wal faana dhumu hedduu ulfaata. Mee namoonni lubbuun hafan ogaa qe'een barbadaa'eera guutuutti naan jechaa jirta. Namnis dhumeera mana keessa gubateera naan jechaati ka jirtu. Namoonni akka carraa lubbuun hafanoo ergi qe'een isaanii barbadaa'e eessa jiraachaa jiru? Warri maatiin irraa dhume eessatti gadda kana ta'aa jiru laata? Amma gandi solaanotti hin deebine malee egaa namni akkuma namayyoo qabuun wal bira jijjira. Muka alaa jalatti bakkuma namayyoon jiru akkasumatti quphubatee jiraatu jira. Mana barumsaa sanbatee fa'aa keessa jiraatu jira. Namni madaahee inni karaan mirgeeffatee silaa gad darbe karaa Adaamaa darbe inni biyya tana keessa jiru qoricha dhabuudhaan hospitaala kana keessa dhabuudhaan madaan akkasumatti rarraammaheeti kun haakimiin reefu mana yaalatti deebitee dhidhiqaa jirti madaa raammahe. Namoonni carraa argatan gara Adaamaatti dhufaniiti kan yaalamanii warri kaan immoo bakka itti yaalaman dhabaniiti. Namni akka carraa darbe inni hin darbin gaa yeroo hedduu miidhameeti madaan isaanii erga raamma'e kunoo amma yaala kunoo reeffa argataa jiranii madaa raamma'e dhidhiqatutti jiranii. Achumatti magaalichuma keessatti manni yaalaa akka duraan ugguramee ture banamnaan carraa kan argatan immoo. Ganduma keessatti sumaas jirutu keessaa yaa'ee mana fayyaa kan hunda cuccufee biraa yaa'e. Warroonni sun hoggaa ammatti dacha'an madaan namaa isiin duraaleen hodhamte namni gaa bakka hin taa'u hin jiru hoggaa nama baatee deemu madaan sun hin ciccitte. Akkasitti madaan gaa amma hodhamuudhaan ta'uu akkasumatti ilaale gaa jijjiraataa jira. Rakkoon karaa mana fayyaatiinis ibidduma madaa keessatti qorichuma amma akka bashatti goggodhataadha kanumaan wal'aanaa jirra. Irra hedduu namni karaa miidhamaa jiru karaa madoo kanaanis miidhaa guddaan nutti jira. Kallattiidhaan namni nama beeku tokko irraan deemee wanni nutti deemutti jiru kun qaama hidhataa mootummaati malee hiyyeessa lammanii miti. Hiyyeessa lamman duruma wal lolaa jirraa takkaa gaafa hiyyeessa wal lollu qawween subii dhukkaate zuhuritti dhaabbatteeti nagaa walitti araarri dhufa. Yeroo dheeraa walin lolanii walitti araaramuudha kan naan jechaa jiru. Walin lolanii oggasuma walitti mootummaan gaafa nagaa qabu oggasuma walitti nu toshaa. Inni harka keessaa qabaatuni mootummaa lola mootummaa ta'e hiyyeessa irratti torban irratti deeme. Rakkoon kun akka jabaatee torban irratti lakkoofsisuu dhumaatiin kun akka guddinaan yeroo dheeraadhaaf nurra turu balaan kun akka nutti harka ol fudhatu ka taasisee qaama mootummaatu harka keessaa qabaadha ka jechaa jirtu. Kana ta'uun kana geenye malee duruma wal lolaa jirra gadiinis affariin wal lolle oliinis amaaran wal lolle lolli takka guyyaa guutuu dhukkaatee hin beektu guyyuma tokko. Kun egaa haalli ulfaataa nuti ta'uun siyaasni keessa jiraatuni immoo amma nuti dhaamsinu qabnu yoo danda'ame dhaba qabnaa kun ona irraa gubatee kun ilmaan jalaa dhume maatii kan akka ta'ettuu nama rabbuma jiraachisaa guduunfaa harkaa qabnu harka dhiqannee jirra. Qaamni nuti deemu qaama ulfaataa waan ta'eef hiyyuma keessa jirra. Jechuu barbaadeeti gaa yookaan danda'amu taate haala danda'amuun uummanni kun gargaaramuu qaba jechuu barbaadeeti. Ammaa silaa kan kana nutti fide rabbuma rabbi nurraa dhaabu du'aa waliin nu godhaadha. Tole haa ta'u meegaa kan naan jechaa jirtu qaami mootummaa akka harka keessaa qabuudha. Tarii sababnoo maali laata wanti jedhame jira sababa kanaafidha. Lola kana mootummaan harka keessa galfatee kan nurratti adeemsisaa jiruu fi waan jedhamu waan nageessan qabdu maaliif gaaffii kana kanan si gaafadhu iddoo hedduutti
uummata Oromoodhaa godina hedduu keessaa isinii waraana bilisummaa Oromoo soortanii isin miseensa isaatii deeggaraa isaatii jedheetu qaamni ani biyyan bulchoofiin jedhu uummata dararaatu jira. Isa kanatu mul'ata. Isin birattoo sababa ta'ee sababa lola kanaa wanti ta'e wanti dhageessan wanti beektan jira. Nuti biyya teenya keessatti amma wanni jiru. Maqaan uummata Shanee jedhamu kun Oromoo taanaan maqaan keenya Shanee Oromoo ta'uudhaaf. Eeyyee. Wanni biraan jiru erga surraalan kaanne erga dalagoo hidhannu maqaan keenya Shanee. Wanni immoo ittiin hidhamutti jirru karaa mootummaatiin ittiin hidhamutti jirru. Uummanni kun Shanee miti nama dalagoo hidhatu jettee ati wanta akka qaalii kenninaanuuf siidhuma. Wanni biraa hin jiru miidhaan karaa mootummaatiin nutti jiru Shanee miti yoo kan jettu taate uummatuma dalagoo hidhatu kana kan hundumaa ijaan arganu ifa Oromoo taateef afaan Oromoo dubbatee kan nurratti deemaa jiru Shaneedha. Ammallee takka wannan si dabarsuu barbaadu. Tole. Uummatuma hojjetaa mootummaa keessaa miidiyaadhaan karaa adda addaatiin uummata nu iyyaa turellee kana waa hedduutu jira. Meegaa silaa bal'inaan gara boodatti waliin haasofna. Amma ka'umsi dubbii kana akkanaan jechaa jirtutti maqaama Shanee jedhamu sanaadha jechuudha. Sababni mootummaanii. Lolli wanni ka'een jarri haala tolfateetuma liyyuu baalchirraa qabee ganda keessatti hamma wannidha hamma boorkannaa ganda hedduu nu qotachiise. Lolli kun haala itti nu lolu haala itti nu minjeeffatu tolfatanii ni dadhaban malee akka namni tokko hin baane itti muraadin isaaniiti. Uummanni Amaaraa naga barbaannallee jennaan nu hubannuti naga barbaadu biratti nama isin lolu isin walakkaa kaa'anne eegana gurrumaan isin dhaggeeffannaallee nuun jedhe. Hayyee egaa jabaadhaa rabbi jiramee dhaamsati qabdurra deddeebitee ka dubbataa turte uummanni kun deeggarsi maqaa wallootiin godhamaati jira funaanamaati jira garuu nu dhaqqabaa hin jiruudha waan harkaa qabnu fixanneerraadha ka jechaa jirtu maaliin akkasin deeggaran barbaaddu wanti kana dura maqaa kanaan walitti qabame yoo eessa dhaqee garam dhaqee akkamitti immoo akka wanti kun isin dhaqqabu inni karaa tafees isin dhaqqabu gargaarsi addaas akkasinii ta'u maal fa'iin barbaaddu. Ani irra deebi'ee waan kana hedduu keessas kan quba qabnu. Gaafa balaan takka walirraan kaate Oromiyaa irraajii biyya alaarraajii gargaarsi nama funaanama. Tole. Gargaarsi funaanamu suni xiyyiitti qawwee nu bituudhaa miti meeshaa qabnutti xiyyiitti firee nu bituudhaaf kan iyyamu. Hamma irratti immoo fireen sun wanni nu bitame hin jiru. Odeeffameetuma darba odeeffameetuma calja malee wanni tokko wanni galma gahe hin jiru. Tarii walitti qabameetu qaama biraa harka gale moo namootuma deeggarsa goona jedhan kanatu dubbatanii hojiirra oolchuu dhiisan laata waan odeeffattan qabdu. Natti wama argaa jirru horiin kun bu'uu hin dhabne inuma bu'ama. Horiin inuma bu'ama qaamuma waggaa harka gahe dachi naqutu jira. Qaamni kun itti hordoftanii karaa keessaniin qaama laallachiisu bira akka gahe wanni kun jirran ooluu akkuma tanaan duratti horiin kun bu'amee abbaa garaa harka akka hin sheenne abbaa garaatu hamma har'aa horiin kun hoggaa dhufuun gargaarsi dhufuu hin dhabne abbaa garaa harka sheenu jira. Namni tissiteen xuriin miiccanne gammoojjii keessa kan jirtu kan hoggaa qawween dhukkaate dhumaa jirtu. Warroonni bigaaladhaa uffata jijjiirranii samuun miiccatan gaafa nu qawwee dhoonnee dhumnee gaddachaan immoo namni gurubbii gubbatti bahee haasawee maallaqa kana funaanee walitti qabee dhabama godhu isaani. Saniifuu maallaan ilaalamee kallattiidhaan hordofamee bakka sheenuu qotee bula gabaree tissitee harkatti akka nuu galu akka nama hojjetaa mootummaa harka hin seenne akka nama bigaalaa keessa deemaa jiru qamaatee waan qamaatuun dhabde gaafa kana faayidaa qabdi gaafa kana faayidaa uummata Oromoodhaa kutaa afurirraa gaafa kana faayidaa argatti bilbilli bakka hin jirre hin qabu addunyaan tuni hoggaa buutu akka tissitee fi qotee bulaa nama bigaalatti hin dhiyaanne harka sheentee achi harka hoo sheente immoo waan kana nu gooti jecha abdii irraa qaban. Kanaafuu qaama mootummaati maqaa walloo kanaan deeggarsa akka funaanee of harkatti hambisaa jiru waan ta'eef karuma qotee bulaa keenya akka nu dhaqqabuudha kan itti dhaammatu. Akkana yaadni kiyya. Ulfaadhu egaa haala rakkisaa keessa teessee rakkoo uummanni si dabalatee keessa jiru sagalee ta'uudhaaf ayyamamtee gara miidiyaa keenyaatti dhuftee yeroo kennu laattee nu wajjin turtii taasifteef galanni kee bilisummaa ta'u rabbi sin faana ta'uun isiniin jedhaa ulfaadhu.
Asinilleen gadi garagaltanii warra qotee bulaa humbiinnitti bilbiltanii yaada nurraa fuudhuu keessaniif nu hilleen galatooma isiniin jenna. Baroollee nu bira dhaabbadhaa sagalee nuu ta'a isiniin jechaadha ayya galatoo. Hayyee ulfaadha. Nindema wallo kaete magara wallo magalto yaade dadame magalo nindema wallo damma ko siyaade ko tuda fiti sidega oda kara do jalati nindema wallo nindema wallo kaete magara wallo magalto yaade dadame magalo nindema wallo damma ko siyaade ko tuda fiti sidega oda kara do jalati magalda madama magalda madama ya ta chafarobi kullen kala harbu askotu dammato ya ta warra babu ya magalle baate bareedu kamise yantala walgaya sumanna dibise magaltama nindema wallo kaete magara wallo magalto yaade dadame magalo nindema wallo damma ko siyaade ko tuda fiti sidega oda kara do jalati nindema wallo kaete magara wallo magalto yaade dadame magalo nindema wallo damma ko siyaade ko tuda fiti sidega oda kara do jalati magalda madama jille fi artuma loko warra ilu damma damutiya ya tawarra kallu
yaada warra kaalloo na eegi kuulatoo tayaachuu borgannaa subii dabree dhufaa gubbaa gaara seenaa magaltamma Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa sagantaa keenyarraa keessatti qophiileen qindeeffanne kan hanga ammaa ture. Sagantaa itti aanutti qophiilee wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.